አሁን ነፍሰ ጡር ነኝ ነው እያልከኝ ያለው? እኔ እሱ ነው ግራ ይገባል። ይሄ 6 ወሬ ነው። በስመ አብ እንዲሁኝ መኖር ነው የከበደኝ። በቃ ራሴን ላጥፋ ምን በቃ ማይሆን ሀሳብ ነው የሚል እሱ መፍትሄ አይደለም። ግን ይቅርታ እኔም ስሜታዊ ማለት በቃ ውስጥ ማላውቀው ስሜት ነው የሚሰማኝ። በጣም የህመም ሰዓት በቃ ማታ ማታ ላይ ይኸው ዳኔ ማለት ይታወቃል እኮ አሁን ላይ ብዙ ነገር እንደዚህ እየተፈጠረ ነው ያለው። ቆሽ ማለት ሴቶች ሲሉ እንሰማለን እና እንደው በእርግዝና ወቅት የመንቀሳቀስ ምናምን ባህሪ ይሰማ እንደዚህ ነገር አለ የሚሰማ ነገር አለ ሙሉ አንድ በቃ የሆነ ውስጥ እየተገላበጠ የሚያደር ነገር ያለ ነው የሚመስለኝ። ገባ በቃ እሱ ነው በቃ እኔ እርግጠኛ እንደሆነ ያደርገኝ። Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkabsaa kana geessan ani obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan koo akkuma viidiyoo gabaabduu kanarratti jalqaba irratti argitanitti jechuudha. Dhugaan isin jedha maaliif jennaani si'a gaafa miidiyaa irra ba'e amma immoo maaltu isaan hafe ka kana caalu maaltu dhufa jechaan ture jechuudha. Eenyumtus kan kana caalu nutti hin fidin jedheellee gizeetti kadhannaa taasisuutu jira namni kamiyyuu jechuudha. Garuu kan kana caalu dhufuunsaa waan hin oollee jechuudha. Maaliif jennaani bara kana keessa ilmi namaa birriidhaaf jecha yookaan birriin sammuu isaa mo'atee tooni wanti inni gara uummataatti fidee sammuu ilma namaa faallessaa hin jiru jechuudha walumaa galatti. Already ani hin beeku waan kana dhuguma namni amaneetuma in amana uummanni bal'aan amaneetuma fudhatama qabaa jedhanii tooni jalqabanii natti ani garuu wanti isaa sirriitti giraan haggaabbe yookaan sirriitti jechuudha naaf galuu dide jechuudha. Maaliif jennaani mucaan viidiyoo kana gadi lakkisee gana reefuu nama qabaa jiru yuutuuba jechuudha. Yuutuun isaa nama 30 sana waan hin caalledha. Garuu akkuma dhageessan kanatti jechuudha irrallee deebi'ee dubbachuudhaaf waan sarara haasa'uudhaaf namni kamiyyuu jechuudha. Baay'ee afaan keessan keessa baasanii akkana ta'e jechuun baay'ee waan nama saalfachiisu baay'ee waan gaafii namatti ta'udha jechuudha. Maaliif jennaani ilmi dhiiraa tokko akkas ta'e gaafa jedhamu dhuguma nama namaa kun amanameetuma fudhatama waan jedhu gaafii natti ta'e. Maaliif jennaan innis jalqaba viidichi akkamitti ani irraa akkana ta'e isiniin jedhee dubbachuu isaana baay'ee afaan itti naaf waan dhufneef Ameerikaa deemeeti. Yeroo Ameerikaa deemu waraqaa eenyummaa hin qabu na fakkaata. Akkas yoon hin dogoggorree viidiyoo sana dhageeffattanii dogoggora kan kollee natti himuu dandeessan jechuudha. Kanaaf achi geemu kana waraqata sana hojjisiifachuudhaa fi dirqama nama isa barbaachisa waan ta'eef dhalattuu biyya sanaatiin wal bara. Dhalattuu biyya sanaatiin wal baree ka'ee osoo waraqata sana hojjisiifataa jiru isheen maatiidhaan wal isa beeksisinatti fakkaata. Abbaan mucayyoo kanaa mootu nama qoricha walitti jechuudha. Walumaa galatti nama qoricha walitti funaanee maal godhu jedhama. Ani hin beeku sana jechuudha. Anaaf gaafii natti ta'e kan dubbatame afaan warra soddaa yookaan afaan jaraatiin dhugaan isin jedha. Maaltu gaafii natti ta'e beektanii asitti ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo amma barbaadanillee yoo ta'e waan dhimma dhuunfaa isaaniitii irratti yookaas immoo dhimma dhuunfaa isaaniitii irratti yoo sobaanis pirankis ta'e yoo kallattii kamiinuu dalagaa waan akkasii keessattuu warri jaraa ani hin beeku wanti isaan as fidaa jiranii jechuudha. Keessa darbanii waan taatee ilma namaa tokko irratti ta'ee hin beekne yookaan immoo ilma dhiiraa tokko irratti hin ta'a jedhameellee hin yaaddamne akka uumama rabbiittis ta'ee akka namummaatittis waan namni waan kana dhugaadha jedhee hin fudhachuu hin dandeenyedha wanti isaan dalaganii as fidaa jiran jechuudha. Ani gizuma afaanitti qabatanii jechuun dhiiratu ulfaa'e. Dhiirra akkasitti daa'ima garaatti baate dhugaa jedhamu namaafis waaqafis jecha kun gaariidhuma ta'eetuma namni numa taqabbala yookaan fudhatadhanii gara miidiyaatti as baasanii. Amma mucichi gaasiitiin sinii deebi'a mucaan maal ta'a achi ka'ee abbaan mucayyoo sanaa qoricha kennaafi osuma dhaqu mucaan kun na dhukkubee jedha.
akkuma viidiyoo jalqabarratti argitan kanatti irra deebitanii laaluu dandeessan jechuudha. Na dhukkubee jedhan gaaf na dhukkubu mana yaalaa dhaqee moo waan akkas jedhee fakkaata achi ka'ee akkana ta'ee nuuf arge. Achiin gara Itoophiyaatti as deebi'ee erganas deebi'ee ji'a ja'a erga sanaa garaan kan koo akkuma argitan kana waan inni jedhu jechuudha. Biyya argaa dhageettitti dhiirri ulfaa'u agartanii beektanii? Moo ilmi namaa siruma sila hoomaan beekanii waan akkanaa hin laalanii waan akkanaatitti silumayyuu ija dunuunfatanii bakka kana oolanii nu immoo irraa kaffaltii argannaa faayidaa guddaa argannaa waan jedhu qofa yaadaniiti moo waan kana siruma gara uummata bal'aatitti yoo as dhufe akkuma tibba darbe miidiyaa irratti waan tokko ka'e maaliif kanaan tokkuma inni jechuudha 666 wanta akkasii jedhanii dubartiin maal jedhanii amma uummanni balaaleffatee dhiifama na godhaa uummanni amma akka balaaleffatee jechuudha waan sana maaliif jennaani waan akka sanaa Itoophiyaa keessatti dhuguma bootaa qabatee damee horata jedhamee tooni namni hin yaadu tasuma jechuudha. Tasuma waan yaadamuu hin dandeenyedha. Maaliif waan akka kana namni illee taqabbaleetu moo amanee jechuudha hin fudhatu namni waan akka kana. Akkamitti ilmi namaa kana namni ina mana jedhee gara uummataatitti viidiyoo akkasii kana fidee baasa. Amma namni maal jechaa jira? Dhugumatti mucaan kun yoo dhuguma akkas ta'ee jiraate ta'ee namaafis barumsa ta'a. Akkasii mootu wanti kun eessatti akka irra ga'ee baratamuu qaba. Yoo mootu wanti kun soba ta'ee mucaan viidiyoo kana fidee gara miidiyaatti maxxansee nuuf gaafatamuu qaba. Akkuma waliigalaatitti namni gaafatee mucaan kun seeratti nuuf dhiyaachuu qaba waan jedhu uummanni kan fidanii tooni waan kana kukkutanii asii fachi oofaa jiran jechuudha viidiyoo mucaa kanaa jechuudha. Sirriidha. Maaliif jennaani dhuguma dhaqee uummanni dhuguma mucaan kun akkana ta'eera ta'e dhugumatti guutuu addunyaatiif barumsa ta'a namni waan kana irraan ga'e sunis dhugumatti nama miidiyaa kanarra oolu kan nama miidiyaa fayyadamuudha waan ta'eef namni sun fala argachuu danda'a. Wayin immoo yoo wantichi mucaan kun ittiin yuutuuba isaa guddifachuuf yookaan immoo ittiinan yuutuuba guddifadha ittiinan feemasii ta'a namaanan beekamtii argadha jedhee waan kana fakkeessanii akka diraamatitti hojjetanii as baasan yoo ta'e mucaan kun sirriitti itti gaafatamuu qaba. Maaliif jennaan ani dhugaan isiniin jedha maaliif walumaa galatti gizee tokko osoo yuutuubumti kun yookaan kaampaaniin yuutuuba kana cufee injedhe dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaan wanti nutti dhufaa hin jirre kan kana caalu wanti dhufu hin jiru. Dhugaan isiniin jedha bara dhiirri ulfaa'ee jedhan keessatti kan kana caalu maaltu dhufa? Maaltu ta'uuf jira kan kana caalu maaltu ta'as jenneeti eegna. Ani osoo walumaa galatti hin beeku ani jedheedhaaf namni tokko jedheef miti garuu waaqayyo keessa qabatee kaampaaniin kun cufamee dasna jedha jechuudha. Kaampaaniin yuutuuba kana osoo cufee hedduu takkanatti tola jechuudha. Maaliif jennaani kuni kan kana caalu hin jiru garuu kan kana caalu nutti dhufaa jira. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif kuni hamma kana dhugumatti difratii godhatanii tooni miidiyaarra waan akkasii kan baasanii borummootu walumaa galatti akka jedhan sanatti 666 fidanii Itoophiyaa keessatti adeemsisuu isaanii waan hin oolle jechuudha. Kanaaf akkuma uummanni balaaleffatetti ani waan kana dhugumatti namni suni waan akka kanaa kana ta'eera taananii namni suni eessatti akka ta'e maal akkamittiin akka ta'e ifa baasee namni dhugumatti akka kanatti fuula kallalanii miti. Viidiyoo kanarratti akkuma argitan fuulli mucaa kanaa kallalamee jira. Kallalamee osoo hin taane akka uummataaf ifa ta'utti akka uummanni waan kana argee dhuguma irraa baratutti yoo dhugaa ta'e yoo dhuguma dhibban akka kanaa kuni isarra ga'ee ta'e akkasuma immoo mucaan kun dhuguma ittiin miidiyaa isaa guddifachuuf ittiin beekamtii argachuuf as fide taanaan innillee itti gaafatamu innillee qixaatii cimaa argachuu qaban jedhaan. Maaliif jennaan wanti kuni akka kanatti itti fufa taananii dhugaan isiniin jedhaa har'a nama tokko irratti agarree borummoo nama 2 nama 5 kan kana caalu argaa deemna. Ani kana keessatti ijoollee keenya wanti hin galateeffadhaa jiru keessattuu ijoollee Oromoo jechuudha. Hammam takka yoo ta'e iyyuu kan daangaa darbe kan garmalee soba daangaa darbe kan waaqanillee namatti walitti nama buusu kan namaanillee walitti nama buusu dalagaa hin jirani. Waaqayyo isaan eebbisu ammallee hin dalagina. Dhugaan isiniin jedha ijoolleen keenya ammallee waan akka kana maaliif jennaani wanti kuni dhugaan isiniin jedha kan dhala keessanitti darbee eenyumayyuu jechuudha dhugaan isiniin jira wanta kuni akka sirriitti balaaleffatamu
kuni wanta suma ta'uu hin qabne waan zarii namaatti darbuu danda'udha jechuudha. Waan akkanaa kuni dhugumaan babal'ata taanan jechuudha. Ta'uu hin qabu waan akka kanaa jechuudha. Maaliif jennaan kuni waaqayyoollee hin jenne. Ani akka amantaa kootis ta'e akkuman uumamee gara dachee kanatti of argeetti dubartii ta'uuttaan beekame. Kanaaf immoo haga dubartii ta'uu beekutti dubartiitu iyyuu nama garaatti baatee daha malee ani isa dhiira ulfaa'ee daa'ima garaatti baadhee jedhu tasuma gurri kullee amanuullee hin danda'u jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ijoollee keenya kanan galateeffadhuuf amma ammaatitti yuutuubaroota ijoollee Oromoo nan laala. Wanti yuutuubni ijoollee Oromoo yookaan ijoollee keenyaa sirriitti guddachuu didee akkas jettanii namoonni baay'een iyyuu haasa'anumaa wal qabate wantoota akkanaa sirriitti daangaa darbe kana hin hojjetanu. Garuu kun warri soddaa wanti isaan as fidaa hin jiru. Mandara teelegiraamatis yoo dhanne kan ijoollee walitti sabasabee ijoollee shamarranii walitti sabasabee wantoota adda addaatiif saaxilaa jiru isaanuma. Sansana keessa ijoollee keenya yoo butanii kan akkasitti jechuudha. Iddoo tokkotti kan goyoomsanii fidanii ofitti makan ijoollee baay'een argee kana duras isinitti meera irraa isiniif haasa'ee jira. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ammas taanan maalin isiniin jechuu barbaada. Kana namni kamiyyuu balaaleffadhaadha waan akka kanaa tasumayyuu jechuudha. Nama isin fakkaatu yookaan saba Oromoo ta'eef qofa osoo hin taane kuni Itoophiyaa keessatti wanta akka kanaa adeemsifamaa yookaas immoo waan akka kanaatti taataananii boru dhufeetooni obboleewwan keenyarra akkasumas immoo dhaloota itti aanutti darbuu dhiisuusaa wanti nuti maragagachaa qabnu hin jiru jechuudha. Kanaaf waan akka kana tasumatti waan ta'uu hin qabnedha. Maaliif isaan maallaqa meeffatanii jiru. Ina gartan amma fakkeenyaaf tibba darbe kana ijoollee Abirishii fi Ruutaa irratti waan isiniif kaasee namoonni baay'een illee akka irraa dubbataa jiranii naqaan. Maaliif maallaqa argannaa qofaaf silaa namni karaa kanaan malee nun hordofuudhaaf qofa wantumti isaan as hin finne kan namaaf yookaan nama fayyadama. Fakkeenyaaf namni gaafa miidiyaa kanatti waa as fidu tokkoffaa ummata fayyadee ummanni illee barumsa irraa argate inni illee faayidaa irraa argachuuf miti garuu wanti isaan as fidan kan ummata fayyadu osoo hin taane kan isaan qofa fayyaduudha jechuudha. Sana rakkina kan qabu akkuma namoonni irratti gaafii kaasaa jiran irraa dubbatanitti warra isaan hordofutu gaafii qabaa jedhan sirriidha. Warra isaan hordofu warra isaan jajjabeessu warra jechoota isaan as fidan sana dhugaadha jedhanii amananii irraa fudhatanii harkadhaaniif komentii barreessaniif laayikii godhaniif san isaantu biyyarratti jara sana jajjabeessaa jira jechuudha. Keessattuu ijoollee keenya irraa kanan eengada dubbadheeyyuu sababa sanaaf maaliif warra soba haasa'u yookaas immoo warra as fidanii sammuu dhala itti aanu faallessaa jiranii dhaxxanii maaf jajjabeessitanii ijoollee kan keessan ijoollee afaan keessan dubbatan akkasumas immoo ijoollee Oromoo ta'anii kan viyuun isaanii yookaas kan 2,000, 3,000, 4,000 dabarre baay'ee jira. Isaan sana maaf dhaxxanii hin jajjabeessineedhaan keessa koo walumaa galatti wanti nadi keessa irraa dubbachuu barbaade kadhee gaddaa isaa irratti jechuudha. Kanaaf amma mucaan kuni dhugumatti ganaa yuutuubni isaa ganaa nama jalqabaa jirudha. Har'a as fidee waan akka kanaa namni sirumayyuu ka waan akka kanaa yoo arge beeku mitiiree bakka sana malee kan kometti dhaqee achi jalatti komentii 3, 4 deebi'ee barreessu jira. Dhugaan isin jedha bakka sanatti malee mul'atu ilmi namaa. Bara kana nama gaarii hojjetu irraa osoo hin taane nama waan yeraa hojjetu sirriitti jaalatama qaba waan ta'eef. Kanaaf innis sana yaadeetu iyyuu as fidee waan irraa haasa'uun illee dhageeffachuun illee ilaaluun illee nama saalfachiisu kana as fidee jechuudha. Already yuutuuba san jala dhaqaati ani jalqaba akkuma keessan kana yuutuuba ciccitee kana dhufee eessarraa argaa feesbuukii kooraan arge waan kana kan namni balaaleffatu ka nama waan kana xaqaawwamurraa sheeriin isaa dhufee na bira ga'ee jechuudha. Waan kana ta'uu hin qabu waan jedhurraa jechuudha. Kazaa yuutuubni namicha akkas jedhaa jedhe ani amanuu hin dadhabe. Kazaa gaafa naqee yuutuuba sana laalu yuutuubni sun nama ganaa jalqabu viidiyoo sana hin banne. Maaliif hin banne silaa kan mucaa kan feesbuuk irratti dhuferraa iyyuu laaleera waan ta'eef wanti ganaan banuu barbaachisu hin jiru. Isuma kun viidiyoo gabaabduu tana qofan argee ani viidiyoo isaa jalqaba qabee hin dhageeffanne. Maaliif dhaggeeffachuullee namarraa barbaachisu ka waan akka kanaa jechuudha. Kanaaf namoonni kan jedhaa jiranii akkuma jalqaba isinii kaasee wanti kun balaaleffamuu qaba. Dhugumatti yoo dhuguma ta'ee raate fuulli shaffanamuun maaliif barbaachise? Egaa namni haa baratu jedhee difratii qabaatee as baase namni irraa haa baratu. Argee dhugaa ta'uusaa amanee jechuudha namni. Garuu mootuu akkuma nama jedhee maallaqaaf yuutuuba ittiin guddifachuuf ittiin beekamtii argachuuf waan akka kana as fidan taananii nama waan kana as fideetu gaafatamuullee qaba seeratti illee dhiyaachuu qaba.
Sinigale nama waan kan as fidetu seeratti dhiyaachuu qaba. Yoo soba ta'ee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya ani dhugaan isin jedha walumaa galatti miidiyaa rabba'u miti hojjechuu kan nama jibbisiisu. Ani odoo kaampaaniin YouTube kana cufe kanan jedheyyuu sababa kana jechuudha. Maaliif kan kana caalu wanti dhufu hin jiru kana booda. Dhugaan isin jedha wanti kana caalu tasuma hin dhufa jettanii hin eegina. Walumaa galatti bara dhumaa keessa akka jirru beekamaadha kuni. Waaqayyo akka cubbuu keenyatti miti akka arjummaa keenyatti rabbi nama karaa isaa yaadatu nu haa taasisuun isin jedha obboleewwan kiyya. Kanaaf waan baay'ee nama saalfachiisu waan baay'ee dhageeffachuu fi arguutti illee baay'ee nama jibbisiisudha. Dhiifama naa godha. Maaliif jennaanii dhugaan isin jedhaan yeroo baay'ee jechuudha. Gaafa wantoota akkasii keessumattuu waanuma xixiqqoo waan amma kana ulfaatu kana iyyuu miti. Maaloo yaa rabbi kan kana caalu boru maaltu nutti dhufu jira mee rabbi nutti araaramin jedha. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Garuu akkuma jedha oguu baay'ee waan akkasii sammuu koo keessa deddeebi'u oguun arguu dhugaan isin jedha. Amanuuttis hedduutu akkanatti ulfaate viidiyoon sunu baga gabaabduu taate. Maaliif viidiyoo sana dhugaa isaan laala jedhee osoo amman daddabarsuu bakka sana namichaafuu viidiyoo sana dhuma isaa daawwadha jechuudha. Garuu ani viidiyoo kan keessaa muramtee bakka irratti balaaleffachuuf keessaa muranii baasanii Facebook irratti gadhiisaniitu na bukkee ga'ee isuma bichaan laale kanuma nasirra isiniif kaa'ee agartan kana jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yoo dogoggora dhiifaman isiniin jedha. Waan akka kanaa Waaqayyo biyya keenya keessa haa balleessu. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Yaadawwan adda addaa yoo qabdan komentii jalatti naa kaa'aa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naaf tura. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Like, share gochuudhaan walaa jabeessinu wal bukkee haa dhaabbannuun isiniin jedha turtii gaarii.